Kun VOA Afaan Oromooti. VOA Afaan Oromoo wixataa Gijimaata galgal sa'aatii 2 akka sa'aatii 3 meetira baandii 22 fi VOA 24 irra caqasuu jirtan laayyuu jalqabna. Kibxata Majjiin 5/2021 keessa jirra. VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Waan argamnu oduu asaan fannetti waan afaddachaan jaalanneen nutti. Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Waa'ee hidha laga Abbayyaa kan ilaaleen Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan sadarkaa hayyootaatti torban dhufu marii kan itti fufan ta'uu ministiriin dantaa alaa Itoophiyaa beeksisee jira. Walga'ii kanarrattis ministeeronni bishaanii fi hojii jallisii ka biyyoota sadeenii ni argamu. Walga'iin kun dhimmootii irratti waliigalamee fi kan amma jiran kan ilaaleen dubbachuuf deema. Sadarkaa ministeerotaatti walga'iin gaggeeffamu kun dilbata amajjii 10 bara 2021 jalqabama jedhamee eegama. Dubbi himaan ministirii haajaa alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Diinaa Muftii tuuta oduuf har'a ibsa kennaniin ministeerota haajaa alaa fi ministeerota bishaanii gidduutti amajjii 4 bara 2021 mariin gama marsariitiin gaggeeffamee jira jechuu isaanii Mallaskaachoo Ammahaa Finfinnee irraa gabaaseera. Koomishinni mirga dhala namaa kan Itoophiyaa hojii gaggeessu keessatti mootummaa biraas ta'e qaamotii biraa irraa dhiibbaan kan irratti hin godhamne ta'uu beeksisee jira. Rakkoo dhimmootii mirga dhala namaatti hidhata qaban gareeleen kaayyoo siyaasaaf oolchuu fedhan akka jiranis dubbate. Manneen hidhaa fooyya'insa hanga tokko kan agarsiisan ta'us hojiin yaalii jabaa barbaadu ammayyuu jira jechuudhaan ibsamuusaa Mallaskaachoo Ammaa gabaase soraa dhiyeessa. Koomishinii mirga namoota Itoophiyaa akka jecha koomishineer isaanii Daani'eel Beqqeleetti hojii qajeeltuu hojjeta. ስራችን ገለልተኛ ነው፣ ነፃ ነው፣ የመንግስት ተጽዕኖ የለበትም ወይም የሌሎች የማናቸውም አይነት ቡድኖች ወይም ወገኖች ተጽዕኖ የለውም። ስለዚህ የምንሰራው ስራ hojii qajeeltuu qulqullitti hojjenna. Waan mootummaan qajeelchi hin qabnu, waan dhaabbileen yookaan gareen dhibiilleen karaa nu agarsiiftullee hin qabnu. Seeraaf qajeelfame dhaaba mirga namoomaa qofaan hojjenna. Shakkii tokkollee hin qabnu. Tarmaafuyyuu biyya keessaaf biyya alaalleetti dhaabbileef mootummaan dhibiilleen hojii qorannoo teennaa fudhatanii ittiin hojjechuu jiranii gorsa kennallee caqasanii jennee hirrenna. Akkana jechuun ammoo nuun qeeqanii yookaan ammoo wanuun hin jedhanii jechuu miti jedhu. Haa taatuutu ammoo akka jecha koomishineer Daani'eelitti bar siyaasaaf wanni cufti wal keesseen kanatti kanaaf hojii isaaniillee dhaabbilee fi qaamii gargaraalleen siyaasaa wal fakkeessa. በእንግሊዝኛ ቋንቋ ፖለቲሳይዚንግ ሂውማን ራይትስ ይባላል። ሂውማን ራይትስን ለፖለቲካ ዓላማ መጠቀም ማለት ነው። Siyaasa wal fakkeessan akkana jechuun ammoo hojii mirga namaa siyaasessuu jechuu, hojii dhaabbii mirga namaa siyaasaan fayyadamuu jechuu. Yoo siyaasaan isii tanteetii wal fakkaatteen deeggarte yookaan ammoo hin mormita. Kun ammoo jiraati Itoophiyaa qofaa miti fuula dhibiillee keessa jirtuu jedha. Koomishiniin kunin waan isaan qoratan kan adoo dhaabbileen dhibiin irra deebi'anii qoratanillee isuma hin deeggarraayyuu jedha. Wanni dhibiin koomishinii isaanii hin qorannee jedheetiin gaazexeessota Finfinnee jedhanitti hime mirga dhabiitii fi waan manneen hidhaa keessatti argan yookaan ammoo qoratan fa'a. በልዩ ልዩ እስር ቤቶች ውስጥ ከፍርድ ቤት ትዕዛዝ ውጪ ታስረው ያሉ ሰዎች እንዳሉ እንመለከታለን። የዋስትና መብት ተፈቅዶላቸው Itoophiyaa fuula hedduutti warra mana murtii akka hidhaa ba'an hajaji haammallee hidhaa jiranii jira. Warra mirga wabii dhoowwatan hedduu jira. Akka manneen hidhaa jiranii waan akka malee nama yaaddeessaati. Manneen hidhaa magaalaan naannoo keessatti warri miidhaan ergeettellee ni jira. Warri miidhaan ergeettellee ni jira. Tuncufti waan nu yaaddeessaati. Bulchoota mootummaallee yaayyuu irratti walaasumnee wal falminellee ibsi baafnellee xiqqaattullee waan wayyaa'u jiraa jira. Haa taatuutu ammoo waan nu yaaddeessaati. Faanum jirraa jedhe itti gaafatamaan kunin. Rakkoolee fi jeequmsi jecha wallisaa Haacaaluu Hundeessaatiin duubatti Oromiyaa keessatti dhalate jedhe koomishiin kunin yoo dhaabbileen dhibiilleen qorachuu fedhanii hin deeggarraayyuu jedhee jedha. Mallaskaachoo Ammahaa oduu achi ergan. Bulchiisa naannoo Tigraay hanga tokko keessatti gargaarsa dhala namaa dhaqqabsiisuun fooyya'insi hangi tokko argamuus wabii nageenyaa dhabuu fi danqaan biirokiraasii kutaa sana keessaa rakkoo ta'uu hojjetoonni gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa ibsuun isaanii gabaafameera. Gareen mootummaa fi michoota gargaarsa dhala namaa walii wajjin Tigraay kibba bahaa fi gama dhihaa keessa haala jiru ilaalanii jiran. Wanni jalqaba hubatan Tigraay keessatti hanqinni gargaarsa dhala namaa akkaan jabaa ta'e akka jiru garuu dhaqqabuuf carraan jiru daangeffamaa akkasumas dahannaa nyaata, bishaan, qulqullina naannoo, qulqullina namootaa akkasumas gargaarsa kanneen biroo hatattamaan akka isaan barbaachisu hubachuu isaanii dubbatan. Dhaabbatoonni tajaajila eegumsa fayyaa magaalaalee gurguddoo keessaa hanga tokko qofa kan hojjetan yoo ta'u
waan isaan barbaachisu hin qaban. Kana malees hojjetoonni tajaajila fayyaa hin jiran. Waaltaaleen fayyaa kanneen magaalaalee gurguddoon alaa immoo guutummaatti hojiirra hin jiranii jedhameera. Walwaraansa dhiyeenya kana Tigraay keessatti gaggeessameen uummanni 222,000 achuma Tigraay keessatti manaaf qe'ee ofiirraa godaanuun ibsameera. Lakkoofsi kunis walwaraansituun jalqabamiin dura kanneen godaanan 100,000 hin dabalatu jedhameera. Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti guutummaa Tigraay keessa hojjetoonni gargaarsaa nagaan akka seenan gargaarsis akka dhaqqabu gochuuf mootummaa waliin dubbachuuf jirra jedheera. Ajjechaa hoogganoota sadarkaa olaanaa kan bulchiisa naannoo Amaaraa isa waxabajjii 15 gaggeeffame waliin walqabatee obbo Yohaannis Boyaalo mana murtii duratti dhiyaachuun jecha isaanii har'a kennanii jiru. Obbo Yohaannis yeroo ajjechaa sanatti itti gaafatamaa waajjira paartii Deemokiraatawaa Amaaraa ka turan yoo ta'u yeroo ajjechaan kun raawwatames achi turan jedhameera. Kanaafis jecha ajjechaan sun ituu raawwatiin duraa kaasee hanga waxabajjii 15tti haala ture mana murtiif ibsanii jiru. Ajjechaa gaggeeffame walqabatee kan himataman namoota 55 keessaa 47 har'a mana murtii duratti dhiyaachuu isaanii Asteer Misgaanaw Baahirdaar irraa gabaasteetti. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. As Yuunaayitid Isteets kutaa Joorjiyaa keessatti kibxata har'aa barcuma miseensota seenataa lamaaf filannoon irra deebii gaggeeffamaa jira. Kunis seenata Yuunaayitid Isteets keessatti caalmaa sagalee kan qabaatan Deemokiraatota haa ta'anii Riippaabilikaanota murteessuuf deema. Riippaabilikaanichi Seenatar Deevid Perdu Deemokiraaticha Jaan Osoof nama sagantaa televiziyoonaa dookumentarii jedhamu qopheessuu waliin wal dorgomu. Gama kaaniin immoo Riippaabilikaantittiin Seenatar Keelii Loofler dureettii seera tumtoota biyyattii keessaa tokko kan ta'an luba waldaa kiristaanaa baaptistii Raafaa'el Waarnok waliin wal dorgomu. Sagalee uummataa kan dursee kaleessa funaaname akka agarsiisutti Deemokiraatonni lameen xinnoon dursaa jiru jedhameera. Meksikoon tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu kan kaampaaniin Biriteen, Suwiidiniif akkasumas Yuunivarsiitiin Oxford waliin hojjetan raggaasiftee jirti. Ministeerri haajaa alaa Meksikoo oduu gaarii kana mootummaan raggaatii hatattamaa kennuusaa gama tiwutariin beeksise. Hojiin dawaa kana oomishuu kun Meksikoo keessatti dhiyeenyatti jalqabamaa jedhameera. Kaampaanii tallaalii AstraZeneca oomishee fi tallaalii kaampaaniin Pfizer Biotech oomishe qofaaf Meksikoon raggaatii laatte. Kaampaanii tallaalii AstraZenecaaf Oxford yaalii sadarkaa dhumaaf namootaaf kennameen dhukkuba COVID ittisuu fi harka 70 akka danda'u ibsamee jira. Qorannaan adda addaa gaggeeffame marsaan duraa walakkaa kennanii marsaa lammataa immoo guutuu namaaf kennuun harka 90 akka fayyisu agarsiisee jira jedhameera. Biriteen har'a sadarkaa guutuu biyyaatti uggura sochii kan marsaa biraa hojiirra oolchitee jirti. Kunis vaayirasiin koronaa bifa jijjiirrate jedhamee hatattamaan akkasumas hedduminaan ega faca'ee booda. Muummichi ministeera biyyattii Booris Johnson gama televiziyoonaan wiixata kaleessaa galgal haasawaa gaddaan guutameen kana labsan. Yeroo isinitti dubbataa jiru kanatti hospitaalonni keenya dhiibbaa COVID isa hamaa jala jiru. Kunis erga weerarri dhukkubichaa jalqabe as argame kan hin beeknedha jedhan. Ingilaand keessa qofa torban darbe kanneen dhukkubsatan harka 3 dabalee 27,000 ga'ee jira. Isa jalqabaa baatii ebilaa keessa weerara tureerraa harka 40 dabaluusaati. Baatii muddee darbe keessa guutummaa Yuunaayitid Kingdom keessa namoota 80,000 caalaatu qabame. Kunis galmee haaraa jedhamee jira. Dooniin zayita boba'aa feetee alaabaa Kooriyaa kibbaa fannifatte kan waardiyyoonni warraaqsaa Iraan kibxata kaleessaa Hormuuz keessatti qabatan kan ilaaleen Iraan waliin furmaata gama dippiloomaasii ka barbaaddu ta'uu Kooriyaan kibbaa beeksiftee jirti. Dhaabbati oduu Kooriyaa kibbaa aangawaa ministirii haajaa alaa maqaan isaanii hin ibsamne waabeeffachuun akka gabaasetti dhimma kana irratti dubbachuu fi ambaasaaddara Iraan kan Sool keessa jiran waliin har'a wal arganii jiru. Gareen dippiloomaatotaa gara Iraanitti akka imaluuf jiru kan ibse ministiriin dantaalaa Kooriyaa kibbaa doonii fi hojjetoota irra turan 20 feetee jirtu akka gadhiifamtuuf dubbachuuf jiru jedheera. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Viyya afaan Oromoo Viyya 24 irra caqasuu jirtan gama kana nama waan ammaan tan caqasuu jirtan kana halkan sa'aatii 4 irralleetti raadiyoon Ahadu FM 94 qabxii 3 irratti hir'isanii deebi'anii irrallee caqasuu dandeettan. Mani maree waliigalaa gumii dhimma Islaam Itoophiyaa miidhaa masjid Najaash beekamaatti irra geette mootummaa irra caqasuu fedhan. Mootummaan masjid kana deebisee ijaaraa jedhe Muktaar Jamaal oduu nu ergeen. Waraana naannoo Tigraayitti ta'eetiin wal qabateetiin masjidni Al-Najaash jedhameetiin waamamu kan jaarraa 7ffaa keessa akka ijaaramee dubbatamu meeshaa waraanaatiin rukuttaan irra dhaqqabeetiin miidhamuu isaatu dubbatama. Masjida kanaan dabalatatti illee sahaboonni yookaan ammoo hordoftoonni Nabi Muhammad bakki isaan itti awwaalaman awwaalli isaaniillee haleellaa meeshaalee waraanaatiin miidhamuutu himame. Taateen kun eenyumaanis raawwatamu yakka seenaa irratti raawwatame jedhu. Barsiisaa amantaa Islaamaa kan ta'an Ustaaz Kaamil Shamsuu. Hambaan kun hambaadhuma ilma namaa guutuu kan itti galmaa'ee bakka guddaa qabudha. Rakkoon achirratti wanti amma gidduu kan achirratti uumame kuni waan baay'ee nama gaddisiisaati. Eenyutu kana godhee kan jedhu dhimmi kuni dhimmi mootummaa ilaallata. Qaama nageenyaa qaama waan kana qorate eenyutu waan kana duuba jiraa kan jedhu. Clearly ummataaf ibsamuu qaba. Wanti garuu baay'ee nama gaddisiisu gochi kun kan godhame qaata. Miidhummaa mootummaaf iyyuu guyyaa kaleessaati kan reef kabareejii kennanii haa ta'u malee xiyyeeffannoon itti kennamuu qabu akka ittiin kennamne badiin kunuu nama hunda akka hin laalessine wanta mul'atu jira. Gama kaaniin karaa majlisaas yoo ta'es waan akkanaa kanarratti ejjennoo qabatanii wanti kun akka sirrii hin taane qaamni mootummaa haa ta'uu qaamni biraa abbaan fedhe haa ta'u namni kana keessa harka qabu qoratamee akka ummataaf ibsamu namoonni kana godhanis immoo akka yakka kanaan gaafatamu kun yakka gabaabaa miti yakka guddaadha. Qabeenya ilma namaa qabeenya addunyaa guutuu irratti akka raawwatame waan ta'eedhaaf har'atti garuu ani abalu godhee wanti hin jedhu hin jiru. Garuu yeroo gabaabaa keessatti dhimmi gumiin dhimma Islaamaas uummanni Musliimaas manni biyya kanaa sammuun isaa bilisa ta'ee loogii irraa bilisa ta'e hundi isaatu waan kana hin balaaleffatee yaada. Balaaleffachuu qofaanis immoo wanta dhaabbachuu qabu jedhee yaadu. Dhimmi kun erga raawwatee bubbuluu isaa kan himamu ta'ullee hanga ammaatitti abalutu waan kana raawwateedhaan qaamni gadi baheetiin walabummaadhaan ifoomse hin jiru. Manni maree waliigalaa gumii dhimma Islaamaa Itoophiyaallee mata duree kanaan walqabatee gadi bahee waan dubbate hin qabu. Dhimma kanaan walqabatee addatti raadiyoo sagalee Ameerikaarraa gaafiin kan dhiyaateef barreessaa ol aanaa mana marichaa Sheekh Qaasim Muhammad Taajuddiin akkas jedhanii jiru. እኛ ጉዳይ አሁን ከመንግስት ፈቃድ እየጠየቅን ነው። እዛ ሄደን ሰዎቻችንን ቡድን ልከን አጣርተን መልሰን ነው ከዛ በኋላ መግለጫ እንሰጣለን ብለን ያሰብነው። Gara fuula duraatti mootummaa irraa hayyama yoo arganne achi deemnee gareen keenya qulqulleessee erga jedheen booda ibsa kennina jenneetiniin yaanne. Kan mootummaan jedhu akkuma jirutti ta'ee nuti ammoo garee keenya erguu qabna. Naannoo Tigraay deemuuf ammoo lafumaa ka'aniitiniin deemuun hin danda'amu. Eegdootu nu barbaachisa. Kanaaf ammoo mootummaa duuka haasayaa jirra. Ragaalee qorannee suuraa fi viidiyoodhaan sassaabuuf gamas deemnee akka laallu. Gama mootummaati hayyamaa fi eegdoo erga gaafanne torbaan geenneetiniin jirra jedhan. Miidhaan gamoo masjiida kanaarra ga'uudhaa dubbatamuu fi hanga ammaa suuraaleedhaan agarsiifamaatiniin jiru bakka lamaan mul'ata. Inni tokko minaaraa mataa gubbaarra kan dhahame yoo ta'u gama biraatiin ammoo dhaabbii masjiidichaa gama tokkoon meeshaan waraanaa ulfaataan folloqsuutu himame. Miidhaaleen ammatti hin mul'atin kanneen biroollee jiraachuu akka danda'utu dubbatamaatiniin jira. Dhimma kanarratti kan gaafataman dubbiimaan ministeera Haajaa Alaa Ambaasaadder Diinaa Muftii naannoo kana gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay maandheeffateetiniin akka ture dubbatu. Maalumaafuu miidhaan kun miidhaa wal waraana keessa dhaqqabe ta'ullee himan. Wanni ifaan ifatti beekamu tokko mootummaan amantiif kabaja guddaa qaba. Amantii hundaafuu amantii Islaamaas Kiristaanaas waaqeffataas yoo ta'e jechuudha. So kana waan ta'eef mootummaan mana amantii balleessuuf wanta deemu miti yaada akkasiin qabu. Warri immoo kana fuudhanii mootummatti maxxansuu barbaadanis akkanuma wanta maluu miti wanta fakkaatu miti kun waan yaadaan alaa jechuudha.
Keessaahuu yeroodhuma lolli taasifamaatiin ture sanii kitaabonni baay'een galmeeleen baay'een masgiidicha keessaallee fudhatamanii jedhameetiin heddumminaan dubbatamaatiin ture. Keessaahuu miidiyaaleen alaa kan gabaasan akka gama waraana Eertiraatiin faa fudhatametti dubbatamaatiin ture. Ammallee turee waan kun mul'annaaniin mootummaan maaf hagammaa hin dubbatin ture waan Najaashii kanneen jedhan jiru. Maal ture haalli odeeffannoo isaa wanni hagammaa tureef? Tokko lola kana keessa mootummaa raayyaa Itoophiyaa qofatu wanta kana handil godhaa ture. Achi keessa waraanni raayyaan biyya biraa achi keessa jiru. Kana waan ta'eef asittis achittis wanni maxxansiisu jiraattu hin ta'u. Lamummaa wanti kun akka warreen jedhe collateral damage. Garuu ammas wanti deebi'ee sitti himuu barbaadu wanta akkasii kana godhanii wanta kana immoo mootummatti maxxansuuf warri barbaadan baay'ee waan jiranii fi tapha isaanii ta'uu danda'a wanti kun ka jedhu. Keessaahuu miidhaan kun al tokko erga dhaqqabeen booda deebisanii siniin suphuu bakkatti deebisuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf maaltu barbaachisa qophiin mootummaa maal fakkaata? Yeroo keessatti hojjechuudhaa fi qaamni isa laallatu ammaan kana haasaa jira, mari'ataa jira yeroo gabaabaa keessatti wanta deemu. Ka Ambaasaadder Diinaan jedhaniin dabalatatti abbaan taayitaa eegdoo fi qorannaa hambaalee kan Itoophiyaa ibsa kalee sabaa himaa mootummaatiif kenneen akka jedhetti miidhaaleen hedduu kan dhaqqabaniif isa kanas deebisaniitiin suphuudhaan bakka buusuudhaaf qindoominaan hojjetamaatiin jira jedhame. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa. Via Afaan Oromoo Via 24 irra caqasuu hojjetan. Dr. Kanaan Ambaalam Nambii Indiiti ganna 12 asitti Yuunivarsiitii Wallaggaa barsiisuu jira. Barsiisuun mataan malee godina Wallaggaatii fi godina Gujii dhiyaatti hojii uummati faayidaa irraa argate hedduu hojjete. Riqa jaaraa bisaan baasaa uummata waliin waan hedduu hojjechaa bahe. Riqa 56 bisaan ammoo fulaa 30 uummata waliin baasanii jedha. Akkuma malkaattisaa fi namni beelatu dubbise. Dr. Kanaan Ambalam gara Yuunivarsiitii Wallaggaa erga dhufanii waggoota 12 ta'uu dubbatanii jiru. Dr. Kanaan yommuu of ibsan akkas jedhu. My name is Dr. Kanaan Ambalam. I am from India. Ani Dr. Kanaan Ambalaman jedhama. Indiyaarraan dhufe. Yeroo ammaa Yuunivarsiitii Wallaggaa Kolleejjii Biizinasii fi Ikoonomiksii keessatti Piroofeesara itti aanaadha. Itti gaafatamaa muummee barnootaa, bulchiinsa uummataa fi hooggansa guddinaa yookaan Public Administration fi Development Management jedhamuutis Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti akka barsiisaaf akka piroofeesaraatti waggoota 12 darbaniif hojjechaa jira. As a professor in the university. Yeroo ammaa kana godinaalee Wallaggaa keessumaa Wallagga Bahaa keessatti akkasumas godina Gujii Lixaatti hojii tajaajila hawaasaa garaagaraa hojjechaa jiraachuu himanii jiru Dr. Kanaan. Keessumaa waggoota darban 8 keessatti ammoo tajaajila tola ooltummaa hojjetaa turaniin riqichoota 56 fi piroojeektiiwwan bishaan dhugaatii qulqulluu 30 ol ta'an hojjechuu isaanii dubbatanii jiru. Yeroo waan hojii tajaajila hawaasaa kanaaf isaan kakaase dubbatan akkas jedhu Dr. Kanaan. With my student, I used to visit the rural areas where we have seen the people are suffering with many problems. Barattoota koo waliin ta'uudhaan baadiyyaa daawwanna turre. Yeroo uummatni rakkoo garaagaraaf saaxilamus argina. Baadiyyaa tokko keessatti dubartiin umuriin isaanii deeme tokko yeroo laga ce'uudhaaf jecha rakkataniif yeroo dheeraa fudhatan argine. Barattoota koottis rakkoowwan akkanaa hiikuun salphaa akka ta'e itti himeen hojii manee barattoota koof kenne. Osoo seemisteerri jalqabame kun hin xumuramin rakkoo hawaasa keessatti argitan tokkoof furmaata kennaan jedhe. Yoo fedhan gareedhaan yoo barbaadan dhuunfaadhaan akka hojjetanis itti hime. Rakkoo hawaasa keessatti argan sana hiikuun dura hawaasa walii walitti siqanii akka hojjetanis akkasuma kallattiin kenneef. Haaluma kanaan riqicha bishaan dhugaatii fi mana barumsaa ijaaruu eegalle. Amma immoo baadiyyaa keessatti ibsaa galchuuf hojjetaa jirra. Barattootni koo akka yaadrimee qofaa baratan hin barbaadu. Waan baratan hojiitti jijjiiruudhaan rakkoo hawaasaallee akka hiikan malee yaadrimee sana shaakalaan mul'isuu qabu. Wanti gochaa jirru beekumsa argatan hojiitti hiikanii rakkoo hawaasaa xiyyeeffannaa barbaadu akka hiikaniif jedhan Dr. Kanaan.
Yeroo gara baadiyyaatti gadi bu'uun riqicha hojjetanis ta'e bishaan dhugaatii qulqulluu irratti hojjetan wanti fudhatanii gara hawaasaa dhaqan simmintoo, mismaaraa fi sibiila feerroo jedhamu qofaa ta'uu dubbatan. Kanarraan kan hafe dhagaa, mukaa fi wantoota biroo immoo hawaasuma rakkoo sana furuudhaaf dhaqan biraa akka argatan dubbatanii jiru. Dooktar Kanaan humna namaa baadiyyaadhuma riqicha hojjetanii qindeessuudhaan akka hojjetan dubbatanii ogummaa ijaarsaa ofumaan qabaniin ofumaan akka ijaaranis ibsanii jiru. Bishaan dhugaatii qulqulluu hawaasni itti fayyadamu immoo akka horiin itti hin seenneef xuraawaan hin balfine miidhagseen hojjedhaa jedhan. Yeroo haala kanaan hojjetanis osoo maallaqatti geeddarame jedhee tilmaamee hin beeku. Garuu piroojeektiin salphaa ta'e hamma birrii 30,000 inni bal'aa ta'eef guddaa ta'e immoo hamma birrii 60,000 gahuu malaa jedhan. Jalqaba yeroo rakkoo hawaasaa irratti hojjechuu jalqaban kiisii isaanii keessaa baasuudhaan maallaqa akka kaffalaa turan dubbatanii boodarra garuu yuunivarsiitii Wallaggaa fi hawaasa keessaas isaan deeggaruu dubbatanii jiru. Dooktar Kanaan hojii isaanii kanaan hawaasni isaan tajaajilan akka gammachuu qabu himanii jiru. Uummatni baay'ee gammadaadha. Sababni isaa rakkoo isaatu furameef rakkoon isaa hammaataa waan ta'eef heddumminaan hirmaatas. Duraan riqichi waan hin turreef namni bishaaniin fudhatamee akka lubbuun isaa darbe dubbatu. Horiin isaanis akkasuma lolaan duraa fudhatamuu dubbatanii jiru. Sababa daandiin hin jirreef oomisha isaanii kan akka kuduraaf muduraa gabaatti baasanii gurgurachuuf akka rakkatanis nutti himu. Barattootni mana barumsaa dhaquudhaaf akkasuma rakkoo guddaatu isaan eeggata. Dubartootni ulfaa gara buufata fayyaa yookaan hospitaalaa dhaquuf akka rakkataa turan, namootni dhibamanis sababa riqichi hin jirreef akka lubbuun isaanii darbaa ture nutti himu. Rakkoowwan kun hundaa furamuu isaaniitiin hedduu gammadu. Kanarraa kan keessu eebbisu. Miindaa keessanirraas dhabsitanii ofii keessanis itti dadhabdanii karaa kana karaa qulqulluu nu gootanii yaaddoo guddaa kan nurraa buuftanii fi ammayyuu Waaqayyo jireenya keessan guddisuuf biyya nagaa jiraattaa nagaadhaan galaa Waaqayyo isin duukaa ta'e isin haa eebbisu eebbifamaan jedha. Akkatti kun mudhamnee siicoosaa raaree gadhee ta'e dhukkuba ta'e ijoollee immoo nyaata illee kanarraa kan eegaatu galatoon bal'aa. Wallaalaa kana keessa litteenee baay'ee rakkataa turre. Baay'ee rakkataa turre. Amma immoo galatoomaa fayyaa argadhaa jiraadhaa. Haala ittiin rakkoo hawaasa keessa jiru adda ittiin baafatanii hojjechuu jalqaban ilaalchises Dooktar Kanaan akkas jedhu. Yeroo rakkoon tokko hawaasa keessa jiraatu barattootni adda baafatanii achittis argamnee hojjenna. Bakka sanattis rakkoon biraa yoo jiraate jennee gaafanna. Akkuma rakkoo sana furreen hawaasni gandichaa ganda akkanaa keessas rakkoo wal fakkaataa jira osoo rakkoo kana irratti hojjettanii jedhee eeruu nuuf kenna. Nutis bakka biraa rakkoon jiru sana adda baafannee uummata wajjin irratti mari'achuun waliin taanee rakkoo sana furra. Fakkeenyaaf godina Wallaggaa ba'aa Arjoo guddattuutti riqicha tokko hojjennee turre. Eeruu uummataarraa ka'uun hanga ammaatti riqichoota 6 hojjennee jirra. Aanaa guutuu giddaattis akkasuma riqicha tokkoon jalqabnee yeroo ammaa kana riqichoota biroo 7 hojjennee jirra. Kanaafuu akkuma rakkoon jiraachuun adda baafanneen uummata waliin mari'annee waliinis hojjechuu eegalla jedhan Dooktar Kanaan. Rakkoo uummataa kana qabeenyuma uummata keessa jiruun yeroo furru hedduu gammanna kan jedhan Dooktar Kanaan namootni tokko tokko bakka akkanaa hin dhaqinaa gandi akkasii rakkisaadhaa jedhanii nu ittisaa turanis yeroo achitti argamne hojjennu garuu rakkoon nu mudate hin jiru jechuun dubbatan. Akka lammii biyya alaattis na lakkaa'anii hin beekanii akkuma nama isaaniitti ofitti na qabu kan jedhan Dooktar Kanaan hawaasni waanuma qabu kan akka bunaaf fuduraatiin akka isaan simataa tures dubbatanii jiru. Namoota Dooktar Kanaanii wajjin sababa barumsaatiin wal baranii rakkoo hawaasa keessa jiru waliin furre jedhan keessaa obbo Darajjee Dabaloo isaan tokko waa'ee Dooktar Kanaanii ilaalchisee akkas jedhu. Waggoota lamaan digirii lammaffaa barachaan ture Wallaggaa Yuunivarsiitii. Hariiroon Dooktar Kanaan wajjin qabu Dooktar Kanaan hojii baruuf barsiisuu cinaatti uummata kana kallattii adda addaatiin kan isaan tajaajilaa turanii. Godinoota Wallaggaa Arfan keessatti qeellam Wallaggaa hanga Anfillootti Wallaggaa ba'aa Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti bishaan dhugaatii qulqulluu uummataaf hojjechaa turanii. Riqicha lageen gurguddaa laga waraabessaa dabalatee iddoowwan adda addaatti waggoota lamaan ani wajjin ture kan isaan waggaatti yoo xiqqaate 21, 16, 17 waggaatti kan isaan hojjetan. Kara biraa
mana fincaanii barattootaaf manni barumsaa baajata hin qabne mana fincaanii ijoollee dubaraaf ijoollee dhiiraaf kophaatti hojjechaati kan isaan turanii. Egaa akka ni beekutti Dooktar Kaanaan jechuun uummata Oromoof kan bu'aa buusan jechuudha. Kanaaf bulchaa aanaa caalaa geggeessitoota sadarkaan jiran caalaa uummatni keessattuu Wallagga Bahaa aanaalee adda addaa keessatti hojii isaan hojjetanii Dooktar Kaanaan fudhatamummaa isaan uummata biratti qaban lammii biyya keenyaatiin olitti kan isaan jaallataman jechuudha. Riqichoota 56 fi bishaan dhugaatii 30 ol ta'aniin ala piroojeektiiwwan 10 ammoo yeroo ammaa kan hojjetamaa jiraachuu Dooktar Kaanaan dubbatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa. Bara 2020 bara koronaan addunyaa cubbuseetiin nam miliyoona hedduu irratti argan. Dhukkubi kun ganna tokko keessatti nam miliyoon tokkootii fi 500,000 caalaa galaafate. Jireenya irra balleessa addunyaa waan hedduu rakkise. United States ganna tokkoon duratti dhukkuba kan ofirraa dhowwuu fi humna qabdi jedhaniitiin addunyaa keessaa tokkeessoo jirtee jedhanii beekamte. Haa taatu malee ammoo dhukkubi kun addunyaa keessaa isuma nam cufaayyuu caalaa namisi irra miidhe. Jireenyi irra ammeessellee. Gabaasaan VOA Steve Baragoona oduu akka argateen werge tujbeen nutti. Kufaatiin kan jalqabame innaa vaayirasiin koronaa magaalaaleen chaayinaa fi awurooppaa keessaa akka cufamaniif sababaa ta'etti jedhu joorji taawun yuunivarsiitii irraa ogeessi seera eegumsa fayyaa Lawrence Gostiin. We didn't prepare. We knew this was coming. We should have known. We should have been prepared. Nuti hin qophoofne turre. Kun akka dhufu beekna turre. Beekuutu nurra tures. Innaa weerarri kun nu dha'u rakkoon inni ijoon qorannaa geggeessuu ture jedhan. Qorannaan inni jalqabaa waaltaa to'annoof ittisa dhukkubootaan geggeeffame hin milkoofne. Sana booda hanqinni baatileef ture boodatti harkifachuuf yeroo dheeraa ba'iisaa eeguun vaayirasichi to'annaa ala akka ta'u godhe. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp aangawoota eegumsa fayyaa kan ofii isaanii irra deddeebi'uun yaada isaanii gad xiqqeessanii jedhu Yuunivarsiitii Mishigaanitti hayyuu seenaa saayinsii akka ta'an Hawaard Maarkal. This wasn't an administration that was used to dealing with experts or. Kun bulchiinsa hayyoota keessummeessuu amaleeffate miti. Isaan ajaa'effachuu dhiisuu qofaa utuu hin taane isaan kabajaayyuu hin turre jedhan. Hayyoonni waaltaa to'annoof ittisa dhukkubootaa Yuunaayitid Isteetsi kan CDC baatii eebilaa keessa ennaasaan namni martinuu haguuggii afaaniif funyaanii haa kaayyatu jedhan Tiraamp beeksisa sana dubbisanii sana booda fudhatama dhorkatan. So it's voluntary. You don't have to do it. They suggested for a period of time. Egaa fedha ofiiti gochuun isinirra hin jiraatu. Yeroo hanga tokko qofaaf akka ta'u yaada dhiyeessan kun kan fedhaan ta'u an waanan kana godhu natti hin fakkaatu jedhan. Waan dimokiraatonni simatanii riippaabilikaanonni immoo morman ta'e saayinsiin hin irraanfatame. Adda addummaan siyaasaa keessa jiru fayyummaa eeguuf dinagdee gidduu madaala rakkisaa jiru sirreessuuf ulfaataa ta'e. Tiraampiif riippaabilikaanonni irra hedduun gama dinagdee innaa goran akka sabaatee eebila keessaa innaa pireezidaanti Tiraamp uggura sochii waa'ee vaayirasii koronaaf kaa'ame morman kutaaleen hoogganoota dimokiraatotaa qaban garuu itti hirmaatin hafan. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi tarkaanfiiwwan kanarratti mormiin akka ka'u godhan kun waan xiqqoo miti. Sun hoogganoonni biyya keenyaaf waaltaaleen eegumsa fayyaa weerara kana sirriitti akka ittiin duulle dandeettii isaan qaban kan miidhuudha jedhan. Tarkaanfiiwwan ittisa vaayirasii kanaa gama mormuutiin Tiraamp xumura baatii fulbaanaa ofii isaaniiyyuu vaayirasichaan qabamuun tarii nama ajaa'ibu garuu hoogganoota qofaatu itti gaafatama miti jedhu Goostiin. Kan akka maaskii kaayyachuuf walirraa hiiqiinsa hawaasummaa kabajuu waa xiqqoo fayyummaa walii keenyaa eeguuf toludha. Hojiirra oolchuun garuu akka biyyaatti ilaalamuu qaba jedhan. Baatii bitootessaa keessa innaa ijoolleen barattootaa boqonnaadhaaf manatti deebi'anii qabee hanga imala ayyaana galataa kan baatii sadaasaa keessatti lammiiwwan Ameerikaa akeekkachiisa fayyummaa uummataa maalla dhibdeen ilaalan. Gama biraatiin mootummaan Ameerikaa talaallii vaayirasii koronaa oomishuuf $1 biliyoonaan lakkaa'amu baasee jira. Kunis amma ba'iinsaa argameera jedhu Goostiin. And America is now in the forefront on vaccine development.
Ameerikaan amma biyyoota kabiroo waliin ta'uudhaan oomisha talaallii kanaa ilaalchisee dursaa jirti. Kunis ayyaana fayyuu keenya ta'uu danda'a jedhan. Talaalliiwwan kaampanii dawaa Faayizariif Moodernaa isa yeroo kamiinuu caalaa hatattamaan oomishaa kanneen kaan of duubatti dhiisaa jiru. Akkuma waggaan weerarri kun itti ka'ee xumuramaa adeemeen talaalliiwwan weerara kana dhaabsisan qophaa'aa jiran. Tarraatanum taboriitiif waltajjii naga keessnuu bulaa ansora ala keeti naga jenne nage sagantaa afaan amaaraatti ta'an.